Teacher, gaafi takkaan qabaa si gaafadhu. Na gaafadhu, gaafin tee maali? Arba tokko qabnee firija keessa kaa'uu yoo barbaanne akkami keenya? Ani hin beeku. Anaatu siif hima firija banneeti keessa keenya. Gaafii lammaffaatiin qaba teacher ammaas. Hayyee gaafadhu. Harree firija keessa yoo kaa'uu barbaanne hoo akkami keenya? Firija banneeti keessa keenya. Lakkii akkasii miti. Firija banee harba keessaa baasnee harree keessa keenya. Ammaas gaafii biraatiin qaba teacher. Hayyee gaafadhume dhiiroo mucaa irra hoolaadhee. Osoo bineensonni hundinuu guyyaa dhaloota leencaa kabajuuf achi deemanii bineensi achirraa hafu kami? Leencaa waan sodaataniif bineensi tokkolleen yaamamee achirraa hin hafu. Lakkii teacher akkasii miti. Harreetu hafa. Sababni isaatis firija keessa waan jirtuuf. Ammas gaafii dhumaa takkaan naa hafe. Nu gaafattoota fi nu gaafadhu gaafiif itti gara barnoota seenna. Laga bal'aa naachi hedduun keessa jiru tokko akkamitti dabruu dandeessa? Karaan dabruu yoo hin jiraanne doonii yaabbateetiin dabra. Lakkii akkasii miti. Daayitee dabartaa. Maaliif yoo itti bineensonni hundinuu afeerraa guyyaa dhaloota leencaarra waan jiraniif tokko achi hin jiraniifuu daayitee dabarta. Aboo buddalu anjaman ogoluu dhufte khaybai kilaasii tiyyaa khaybai khay warra keessa yaami warra keessa yaamtu malee irra booda kilaasii tiyyan seetu qabxii waan takkaas na biraan qabdu. Sirfayya tapharnoota.